Imalli keenya akka sagalee muuziqaa suuta keessa nama seenutiin booda namaaf galuu danda'a. Waggoota 22 guutuu osoo homaa hin injifatin itti fufuu hin barbaannu. Kuninuuf ce'umsa ta'a jedhee nama naam. Kanaaf ammoo qophiidhaan yaada leenjisaa Arsenaal Mikel Arteetaan erga Newcastle injifatan booda dubbate. Premier League England torbee 34ffaan sanbata Arsenaal dirree isaa Emirates Newcastle waliin taphate goolii 1-0 mo'ate. Tapha deeggartoonni Arsenaal dhiibbaa taphattoonni Newcastle gochaa turaniin taa'uu fi ka'uun itti hammaate kanaan Zaggaanars goolii daqiiqaa 9ffaa irratti Eberechi Izen galcheen injifate. Lammiin England kun irra deddeebiin kubbaa sarara peenaalitiin ala yaalaa ture. Kubbaa rogarraa dhiitamte Kai Havertz mijeesseef qarqara sarara peenaalitirraa dhiitee kiyyoo keessa buuse. It's a dream of a goal from Eberechi Eze. Gooliin kun waggoota arfan darban keessatti goolii kurnaffaa sarara peenaalitiin ala galchee ta'uudhaan Eberechi Ezeedhaan kan gitu hin jiru. Ta'us Arsenaal erga goolii galchee sochiin taphaa guutummaatti Newcastlein irraa fudhatamee ture. Irra deddeebiin yaadiiwwan Sandro Tonali, Yohani Wissa fi Bruno Gomaresh dabalatee goolii egaa Arsenaal dabarreetu isaan baraare. Keessumaa erga Kai Havertz miidhamee dirree bahee fi Victor Gyökeres dirree seenee hammii kubbaa Arsenaal gara fuulduraatti deemu gadi bu'eera. Newcastle kubbaa harka 54.8 irraa fudhachuun taphate. Gama Arsenaalinis erga Bukayo Sakaan jijjiiramee seenee sochiin taphaa bayeessa yoo ta'u goolii egaa Newcastle Nick Pope yaaliiwwan ciccimoo jalaa deebiseera. Ta'us Arteetaan qabxii barbaachiftuu 3 argatee imala waancaa taasisaa jiran cibsateera. Taphoota lamaan walitti aansee Manchester City fi Bournemouth erga mo'atamee booda injifannootti deebi'e. Ta'us goolii galchuun garaagarummaa bal'ifachuu hin dandeenye. Arsenaal amma garaagarummaa qabxii 3tiin Manchester City caalee liigicha dursaa jira. Dursee tapha Fulham waliin qabu yoo mo'ate hanga Manchester Cityin taphoota lamaan taphatutti qabxii 6 dursummaa bal'ifachuu danda'a. Taphattoonni kilabichaa murteessoon Eberechi Eze fi Kai Havertz miidhamaan dirree dhaaba'uun tarii imala Arsenaal kanaaf gufuu ta'uu danda'a jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Ta'us taphattoonni kunneen miidhama ulfaataa akka hin keessummeessine ibsameera. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan taphicha booda injifachuu keenyatti baay'ee gammadeera. Waa'ee tapha kana waliin mari'achaa turre tapha tokko injifachuun hiika maal akka qabu ni beeknaa jedheen. Taphataan duraanii Brightonif Crystal Palace Glenn Moran ammoo Arsenaal injifachuu waan hunda gochaa tureen irraa mul'ata jechuun miira injifannoo kilabichaa ibse. Ooftaan ammas Arsenaal harka 72.44 shaampiyoonii Premier League England ni ta'a jedheera. Taphoota biroo liigichaatiin Liverpool goolii 3-1 Crystal Palace injifatee hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa cibsate. Rees Liverpool taphichaan caalee taphachaa tureera. Yaaliiwwan ciccimoos godheera.